Hai akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u isinis bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa kanaaf qabdan abdii guutuun qabaa egaa daawwattoota kiyyaa har'ammoo kennettoo affeelan jira samoona kanaan keessummaas nan qabaa kanumaaf guddi jedheeni kennettoo affeelaa jira egaa yeroo darbee ayyaana gannaa irratti kennettoo hojjenne kennettoo sanallee isa unkuroosaa unkuranidha kan nuti hojjenne guyyaa jalqabaatii fi kennettoo akkana hojjechuutti jira jedhee viidiyoo isinii godheen ture har'ammoo isa affeelamuun hojjedha jechuudha. Isa affeelamu kanammoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hundaa biyyatti sosoon biyya arabaan deemin duratti isa affeelamu kanaan hojii isaa beeka. Egaa daawwattoota keenya qophiin akkuma itti fufetti jira. Ani egaa keessummaa koo kana kennettoo naqeen simadha jedheetanii haala miidhagaa ta'een kennettoo kiyya affeeleen jira. Jalqaba akaayee erga akaayee immoo gara affeelutti deemee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kushiinaa yoo qabaatanii waa hedduu ofii godhu jechuudha. Anammaa yeroon abidda irratti hojjedhu waanuma tokko nan rakkisu kushiinaa bal'aa waan hin qabuuf agasmaraa nan rakkisu garuu gaa abidda irratti hojjechuun dadhabbii qaba malee rakkina hin qabu. Isiniin jedha kennettoo kana gaa haaluma argaa jirtaniin kun bifa kanaanii qoraan fufurdaa itti kaayetanii guyyaa guutuu irra taa'aa oola jechuudha. Sababni isaa kennettoon sun akka furdatee sirriitti namatti toluuf yoo barbaadanii sa'aatii yoo xiqqate sa'aatii 2 sa'aatii 3 irra tursisa jechuudha. Kana galabbatee immoo kabiraa yeroo itti naqusi akkasuma jechuudha. Malee ammuma itti naqeen numa bishaansaa xiqqoo danfuu kajeelee irraan fuudhu jechuudha. Sababni isaa hin mi'aawu bishaanuma ta'a jechuudha. Midhaan amma argaa jirtan kun ina kaa'ame. Midhaan akaabaan kun dirqama yeroo affeelamu sirriitti midhaan kun yoo babbaqaqee bilchaate kennettoo bareedaa baastu jechuudha. Yoo sanan taane qoraan qaqal'aatti keessanii waan akka baalsaafii fa'aa itti kekkeessanii sana booda qoraan aalan distii kanatti holoo waa hin jirree fi isin jalaa bada jechuudha. Kanaaf anammaa akkuma argaa jirtanii qoraan yeroo mana kiyya ijaaran irraa afi ciccitaan kun hin jiruure isuma itti guuree tortorsaa jira kennettoo kana haala kana fakkaatune qophiin egaa duubaa waa baay'eetu jira kennettoo qofa osoo hin taane ittoolee yeroo hojjedhu waxii jechuudha. Akkasuma biddeenallee waa meeqatu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo keessummaan mana kiyya dhufu alaalarraa yookiin baadiyyaarraa yookiin iddoo ta'erraa baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Sababni isaa firoota baay'ee wajjin wal argaa waamichillee jira. Fakkeenyaaf amma keessummaan baadiyyaarraa waa qabatanii jechuudha. Waa qabatanii waan akka gumaa ta'e qabatanii yeroo mana kiyya dhufanii baay'ee natti tola. Waamichis waan jiruuf namaa wal argitaa baay'ee baqa namaan innaa wal keessa deemtee nyaattee dhugdana na gammachiisa garuu akka kootti isin hin beeku. Kanaaf egaa asitti kan argitanii biddeena kana haala kana fakkaatuun xaafii hadiidha. Yeroo baay'ee biddeenni kee maalidha naan jettu xaafii maal fayyadamta jechuu barbaaddaniiti natti fakkaata yaadni keessanii. Egaa ijoollee keenya biddeena gosa 2 jira Itoophiyaa keessa. Gosti inni tokko xaafii diimaadha. Gosti inni tokko immoo xaafii adii qulqulluudha. Filannoo abbaate egaa haala mana abbichaati. Ani garuu xaafii adii jechuudha. Amma fayyadamuu jalqabe malee duraanii xaafii diimaa qulqulluun fayyadamaa ture jechuudha. Inni immoo hin diimata. Yeroo kaameeraa waraabdanii kaameeraa irra dhaabdanii biddeena sanarratti diimaa qulqulluu isin fakkeessu. Kanaaf isinitti ta'a malee ani xaafii diimaan fayyadama. Abbaan manaa kiyyas anis xaafii diimaa jaalanna. Akka filannoo abbaatti egaa kun isiniin jedheera. Asitti immoo armee kiyyatu dhufee qophiin sagantaan akkanaa kun kan ta'ee fi armee kiyyatu dhufee waxii anataa lamaan kana hojjedhee xumureera sa'aatii kanatti. Bassoon illee jira cuukkoon. Armeen kiyya kun cuukkoo qabatanii dhufanii cuukkoodha, daabboodha, ullataadha. Ullata jechuun qoccoo warri xiqqoo isiniif hin galle. Waxii anata lama kana kan hojjete ana boonedha. Allicaa
misira difinii akkasuma kikkisaan hojjedhe biddeena kiyyaa haala kana fakkaatuun mummuree keessummaa kiyyaa qindeessee jira jechuudha. Waamichis waan jiruufi yeroo harmeen kiyyaa as qaqqabdee waamichis waan jiruufi waa baay'eetu gaa jira duuba. Yeroo sana yoo natti tole viidiyoo sin biraan nangaa viidiyoo lammaffaa. Viidiyoon inni kun garuu qophiidhuma nanii harmee kiyya simachuudhaaf qopheessaa jirudha. Waan biraa hin jiru. Egaa akkuma argitanii hojii kushiinaa keessaa xumuree biddeena koo as takakkaladhee waxii koo as takakkalee waa hundumaa argan xumuree gara manaatti immoo deebi'ee biddeena koo mummuree haala gaariidhaan isaanis kun amma dhufaniitiin jiru. Obboleettii kiyya wajjin dhufanii jiru. Obboleettiin kiyya cookkoo nyaachaa jirti. Birziinis egaa viidiyoo kana iddoo hedduu walitti funaanee iideetti isinii godhe birziin kiyyas kana fakkaataa irraa dhugamuu jalqabee kun akkuma argaa jirtan kalarii isaa bifa isaa akkasuma furdina isaa illee ilaalaan isiniin jedha baay'ee das nama dhugaa dubbachuudhaaf hojii akkanaa kun egaa hundi keessanuu yeroo Itoophiyaa galtanii mana keessan keessatti hojiidhuma booda isin eeggatudha waan ta'eef hojii akkanarree sirriitti xiyyeeffadhaa. Maaliif yeroo haadha manaa taanu haadha manaa ta'uun waa hedduu of keessaa qaba waan ta'eef yeroo haadha manaa taatan immoo dirqama kennittoonattu keessummaatu jira namatu namatti dhufa waa meeqatu jira jechuudha. Dhugaa jireenya kana keessa waa hedduutu jira waaqayyoon ittiin isin ga'uun isiniin jedha. Nus egaa tokko jennee madaamii taane haadha manaa taane yookiin madaamii taane haala kana fakkaatuun jireenya keenya oofachaa jirra galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis egaa jireenya keessan akka oofattan abdii guutuu qabna. Egaa kana fakkaata sagantaan guyyaa har'aa amma qophaa'ee xumureera. Mee maal jettu koomentii alatti yaada keessan barreessaa. Isinis bakkuma jirtanitti fataanaa jedhaa. Baay'een isin jaaladhaa isinin kabajaa obboloota koo hundi keessanuyyuu waaqayyo si wajjin haa ta'u. Baay'ee baay'ee.